marii daldalaa fi waldaalee seektara Adaamaa sochii mirgaa fi fayyadamummaa miseensa kabachiisan taasisu madditti jijjiirama magaalattiitiifis gumaachaa akka jiru ibsame. Gurmaa'insaa fi bu'aaleen hojii mana marichaa aangawoota mootummaa fi miseensotaan daawwatamaniiru. Manni marii daldalaa fi waldaalee seektara Adaamaa bara 1965 miseensota 50 qofaan kan hundeeffame yoo ta'u ammarratti 40,000 gaachuun gurmaa'insa hawaasa daldalaa cimaa ta'eera jedhan pirezidaantiin mana marichaa obbo Bayyanaa Toleeraa ibsa hirmaattota sagantichaaf kennaniin. Iddoo hojii mijataa taasisuu fi tajaajila waliigalaaf kan ta'u ijaarsa gamoo abbaa darbii 6 eegalamee itti fufsiisuun darbiin 3 xumuramuun iddoo hojii daldaltootaaf uumuu fi kenniinsa tajaajila mana marichaa ammayyeessuuf oolaa jira jedhan. Manni kun baankii liqii liqeeffateetoo kafaluu dadhabee haraajiin itti bahee sadarkaarra gurguramuurraa ka'eetoo achii kaasaniitoo miseensonni boordii hojjetoonni yeroo san jiran balaa kana jara baasaniitoo har'a sadarkaa as geenye kanaan as ganeera jechuudha. Manni marii kun miseensonni boordii baroota 53 darban keessatti tajaajilan walirraa fuudhinsaan mana kana siin gaane jechuudha. Kanaafuu gaheen isaaniis baay'ee guddaadha. Osoo kaleessa bu'uurri jiraachuu baate har'a haga kana tarkaanfachuu hin dandeenye. Bu'aa yookiin immoo bu'aa bahii isaan achitti kafalansantu har'a nuti immoo akka hojjennu nu godhe. Kanaafuu dhaloonni akkanumatti walirraa fuudhaa deemaa jechuudha. Yoo nuti haala kanaan hojjennu ta'e dhaloonni keenya boru nama hojii dhufuuf isaa salphachaa kan deemuu danda'u. Leenjii kennuu akkasumas hariiroo dhaabbilee wal fakkaatan biyyoota alaa faana diriirfamee fi miseensonni mana marichaa hojmaata daldala ammayyaa akka hordofan dandeessisan caalatti cimsinee itti fufnaa kaasan. Rakkoolee iddoo agarsiisaa fi baazaarii akkasumas iddoo leenjii qindaa'aa kennuuf tajaajiluun wal qabatanii jiran ni furamaa eegnaas jedhan. Kan biraa manni maree keenyaa iddoo agarsiisa baazaarii fi egzibishinii dhaabbataa akkasumas iddoo leenjii itti kennuun qabu. Continuously haala qabatama dhaabbataa ta'een leenjii iddoo itti kenninu nu barbaachisa. Leenjiin kun waan adda addaa kan of keessaa qabu tajaajila miseensummaa guutumaan guutuutti iddoo itti kenninu waan hin qabneef kun akka rakkootti manni keenya kan qabu jechuudha. Wantoota kana furuudhaafis fala keenya jirra tokko. Sochiin daldalaa magaalattiitti taasifamu galii magaalattii guddisuun jijjiirama hunda galeessa bu'uura kaa'a waan ta'eef bulchiinsi magaalichaa hojmaata rakkoolee damicha irratti mul'atan salphisuu diriirsuun hojiirra oolchaa jira jedhan kantiibaa ittaanaa fi qindeessaan kilaastara diinagdee magaalaa Adaamaa obbo Maatiyus Sabbooqa. Adeemsaan daldala deeggaraa gaafa deemu daldalaaf haala mijataa uumaa fi gaafa deemu hojii daldalaatiif qajeeltoo seeraa hojjechiisuu danda'u uumaa gaafa deemnu osoo hin jaallatin galiin magaalaa guddachaa deema. Galiin magaalaa haguma guddachaa deeme magaala kan taasisu inni kan biroo infraastiraakcharii yookiin bu'uura misoomaadha. Bu'uura misoomaa sana guutaa deemuun akkasumas immoo jiruuf jireenya hawaasaadhaa fi jireenya ammayyaawaa ta'e jiraachuu keessatti ga'ee guddaa qaba waan ta'eef ga'een hawaasa daldalaa kun guddaa ta'uu isaa kaasuudhuma barbaade. Manni marii daldalaa fi waldaalee seektara Adaamaa hojiilee gaarii raawwataman bal'isaa bu'aa caalu galmeessuuf galma magaalattii giddugala industirii taasisuuf taa'etti karoora isaa fuulleessuu qabaa hubachiisan. Manni marii kun yoo karoorsu akkamittiin industirii bal'isa? Yoo karoorsu magaalicha akkamittiin center of conference tourismii taasisa? Kana keessatti ga'een kiyya maalii kan jedhu kana qaama dhimmi ilaallatu wajjin mari'achaa hawaasa gara keenya dhufu simachaa adeemuun baay'ee gaariidha. Jaallannis jibbines kooriidariin Finfinneedhaa kaasee dhufee haga Adaamaa gahutti by the coming 5 to 10 years completely closed ta'a economiin gidduu kana baay'ee babal'ata. Gorsaan biiroo daldalaa Oromiyaa obbo Ahmad Abalmaariif gama isaaniitiin manni marichaa hojii umrii isaan wal madaalu akka raawwatuuf riformiin taasifame bu'aa galmeessuusaaf raawwiin yeroo gabaabaatti galmaa'e ragaa ta'uu eeran. Adaamaa gaafa dhufnu waltajjii gaggeessuudhaaf riformii gaggeessuudhaaf gabaasa dhiyeessaa turtan irratti nan yaadadha. Faayinaansii dhiyeessaa gaafa jedhamu faayinaansii nu dhiyeessanii jennaan kun daldalaa gadaanaan Adaamaa keessa jiru tokkoyyuu akkaawuntii isaarraa kan inni qabu nutti himtanii jenneen. Miseensa meeqa qabdu gaafa jennu miseensuma gadi bu'aa nutti himani. Kunis hin ta'u. Kanaaf riformiin nu barbaachisa kan jennu irraa kaanee har'a garuu wantoota isin fudhattanii dhuftan iddoo isin geessan an baay'een itti gammadee jiru. Adaamaan kaleessas fakkeenya ture har'as fakkeenyummaa isaa qabatee itti fufaa jira.
Kanaaf kana qabatanii ammas jajjabeessaa deemuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu kaasuu barbaadeen. Dinagdee dorgomaa ta'ee fi seektara dhuunfaa cimsu uumuun daldala ammayyaa beekumsaan hoogganamu gaggeessuuf manneen marii daldalaa cimsuun murteessaadha kan jedhan immoo barreessaa olaanaa mana marii daldalaa Itoophiyaa Dr. Qananiisaa Lammiiti. Naannoo Oromiyaatti shaakalliin jajjabeessaan gama kanaan magaalaa Adaamaatti mul'atu galma kaa'amee akka qaqqabuuf manni marichaa fi qooda fudhattoonni cichoominaan hojjechuutu irraa eegamaa ibsan. Akkaataa ilaalama chaambarii biyya keenyaatti gamoo akkasii ijaarratee keessa jiraachuudhis kireetee keessa jiraachuun ulfaata ture. Inni kun waan guddaadha kan inni nutti agarsiisu, kallattii sirrii ta'uu keenya nutti agarsiisa. Garuu akkuma sila jedhame hojii malee keenya hojjennee fixnee beeziin keenya sooft ta'ee keessa kan jiraannu jechuudha. Hojii guddaatu qaba.